وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وان جنوة الدراسة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إيه جارتي أصلي لفتي. الرفو الرفو. إيه بس كنت كمان. مالي في الرفت نرفع ما تقولي. ترى قلت يربني قبل ترى كده بس كنت انا بيك اربطه كده بس كنت انا بيك ما انا اربطه كده سيسي نامي ورا الرجل لا ديك يسني بقولي بقى وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كنت وتزرفنا إيروكو بلي سما مالي موسيقى كدر مرتو باين مكتب مالتي جرا إتسينا ساكي سربا كدر مرتو جيفدا إيروكو بريتو من مالي Oneko bobesa Entonces que te había quiero que imbehu garo okay jallatama artist keenya qabsa oo jechuudha I love you so much oromo martu injallata sagaleen salee annanuma sirbi salee hamlee namatti hora
oromummaa nama bakka maal jedhee isinitti hima. So oromoo tokkotti hedduun gammada 100%. Ijoolleen halkan kana maaliif dhuftee raftuu kan naan jettan jirtanii narra faggaruu xiqqoo ishee yaada kiyyarraa isiniif qooda dheetanii ni galee maaliif akkuma dhaabaa wal caallu beekumsaanis wal caaluu dandeenya. Isaanii beeku isin hin beektan ta'uu danda'a. Isas hin beektan ani hin beeku ta'uu danda'a isinii galee oromummaa walitti qabaannuyyuu yaadaan wal adda ta'uu dandeenya. So oromummaan bakka kamitti nuyi akka sabaaf sablammii diimokiraasii biyyittii mootummaa qabduutti deema. Eenyummaa keenya akkamitti ilaalaa jirra? Oromummaa keenya akkamitti of kabachiisaa jirra kan jedhu xiqqoo ishee jiraamti. Maal jedhee isinii hima qaama adda isinii baasuudhaaf isinii gadi adda isinii baasuudhaaf waan tokko irraa isinii haasa'a. Sababni isaa hundi keenya wal adda. Oromummaan tokko akka beeknutti amma namni tokko erga afaan Oromoo haasa'ee namni sun Oromoo ta'uu isaatti isa beeka jechuudha. Garuu haasaa isaa keessattuu haasaa akkamiiti? Isinii galee Oromummaa isaa namni kun akkamitti kabajaa jira? Oromummaa isaa akkamitti ilaalaa jira? Quuqama lammii isaaf hammam qaba? Isa jedhuu tilmaamee waan hin beekurraa isiniif qooduu dhufe. Isinii galee arraba dhiisaatii waan isiniif qoodu kana akka intala Oromoo tokkotti, akka wallaaltuu tokkotti, akka intala Wallaggaatti. Silkiin kiyya illee bilbilamaa jira. Ani amma silkii kiyya lafaayyuu hin kaasu. Garuu koomentii keessan hin dubbisu. By the way, koomentiin keessan miira keessa nama galcha. Garuu nuyi ilaalchi namni namaaf qabu ilaalcha jibbumsaa yani gama siyaasaatiin dhaabaa wal adda waan ta'aniif na arrabsuu dandeessani. Ani garuu ergaan kiyya akka Oromoottis akka paartiittis isinii galee sababni isaa waan of ta'ee deemuuf jennaan waan natti mul'ate tokko waan irraa haasa'uudhaaf dhufe tokko gixximiittuma cabsee ba'a jechuudha. Malee koomentiin Maamed na jajjabeesse koomentiin Kadijaa baay'ee natti tolee aangeriin dhufee duubatti na deebisuu hin danda'u isiniin jechuu barbaade. Okay, dhiyaatanii jirtan natti fakkaata. Salaamataa keessaniif illee waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh jedheera. Kiyyallee assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh dirra jirtu fayyaa keessaniin jabaattu. Hordoftoota dullatti yookiin immoo hooggantuu Hawwaa Wallaggaa jechuudha. Xiinxaltuu jechuudha isinii galee waan Facebook irra deemu keessaa waan tokko irraa isinii haasa'a. Obsaan na caqasaa jantan dhiisaati jechuudha. Obsaatii na caqasaa amma wanti Facebook irra deemamaa jiru akka nama tokkotti ummata Walloo haa gargaaru kan jedhame akkaawuntii beekamaa kan ifaaf bilisaati. Kan hattuu miti kan mootummaa kana irratti shororkeessummaa yookiin tarkaanfii irratti fudhachuudhaaf maallaqa walitti sassaabamuu miti jechuudha. Jiru gowwooliin tokko kan ol ba'anii shororkeessa mootummaa irratti deemuudhaaf namni kun Oromoos bakka hin bu'u, gandasaas bakka hin bu'u yaadama. Ijoolleen tokko akka waan gandasaa bakka bu'utti, akka waan Oromoo bakka bu'utti darajaa isaa ol kaastanii kan dubbattan danuutu jirtan. Isinii galee akkaawuntiin kun abbootii amantaa akkaawuntii beekamaa irratti namni hamma qabu Oromoo Walloo jechuun kan manni irratti gubate, kan lubbuun darbee meeqatu jira, kan immoo mana yaalaa ciisee wanti yaalamu dhabee jiru meeqatu jira. Akkaawuntii kana irratti maallaqni galu mungkin mootummaa kanatti qawween bitamee mootummaa kana aangoo irraa buusaa fi miti. Isinii galee nama kana lammii kana rakkoo keessaa baasaa fi isinitti agalu warra sammuun donqoro amma namni tokko waan tokko yeroo fidee gadi baasu namni sun isiniif gootadha. Garuu Oromummaa isaa hammam tuffachiisaa jira. Namni dhugumatti dhiiga Oromummaa qabu xiqqoo isheellee Oromoof ni dhiiga isinii galee xiqqoo ishee dhaaba kam keessa yoo haa ta'u amma nuyi yaadaan wal adda malee Oromummaan keenya wal addaa miti. Isinii galee Oromoon kaafaa qofaatti Oromoo biraa Oromoon badhaadhinaa qofaatti Oromoo biraatii miti. Isinii galee mootummaa kana deeggaruyyuu eenyummaa keenya Oromummaa keenya kabajaa. Isinii galee yani yaadaa tilmaama deemna malee moo akka qallichaa sa'aatii 24 akka intini wayii nu rukuteetti rukuttaa wayii qabnutti ilaalcha tokko bichaa miti nuyi kan qabnu jechuudha. Isinii galee akkaawuntiin kun akkaawuntii beekamaadha. Akkaawuntii hatumsaa miti. Akkaawuntii shororkeessummaa mungkin biyya diiguu miti. Kan itti maallaqni bitamu qawween dhukaasni bitamu miti. Osuma bitame immoo isin firooma nafxanyaa hin qabdan maaltu sin rakkise?
firooma nafxanyaa kan qabu dhugaadha. Quuqama lammii isaati qamma nuyi ammoo oromummaa walitti qabna. Isinii galee yeroo oromoon tokko miidhama oromoon tokko du'u nutti dhagahama nu gaddisiisa. Isinii galee namni miidhama namni firooma nafxanyaa qabu amma dhukaasni walloo irratti baname humna waraana warra Amaaraati malee waa'ee intinii kanaati miti. Maaltu sirrakkisee jennaan asirra baastanii guruuppii hannaati guruuppii shororkeessaatti guruuppii maaliiti jettanii nu agarsiistu. Eenyutu wallaalee walloon akka gargaaramaa jiru maallaqni akka biyya bu'aa jiru akka wantiin akka banamee jiru eenyutu wallaale. Moo oromummaa hin qabdan isin oromoon walloo isiniif xalaata keessanii oromoon walloo isiniif diina keessanii dhaaba deeggaruu jechuun ikkoo oromoo kutaa biraa jibbuu jechuu miti isinii galee. Dhaaba deeggaruu jechuun oromummaa ofii xiqqeessuu jechuu miti. Akkamitti yoo isinii himne isinii gala. Akkamitti yoo isinii himne isinii gala. Uummanni walloo keessaa rakkoo akkanatti jiru isinitti dhaga'amuu dadhabe ol ba'amee akkanatti guruuppii hannaa akka waan mashaallaa intiniin harka jirutti akka namni sun illee xiqqoo ishee beekamtii mootummaa biratti fudhatama qabutti. Ol ba'anii kan afaan banummaa barbaachise. Namni bari yeroo dubbatu of ilaalaa dubbata. Bari ani umuriin kiyya yoo waggaa 26 yoon ta'e waggaa 26 yoon ta'e way waggaa 2-3 osoo hin jiraatiin du'uu nan danda'a. Hamma hafee kanatti immoo kabajee of kabachiisee taa'uun qaba malee waan namarraa hin eegamne ol ba'anii of keessaa gad alba'uun kun barbaachisaati miti. Yoo nafxanyaa taatanii afaan oromoo barattanii oromummaa lafa kaa'u. Isinii galee malee gargaarsa lammiisaaf namni quuqama oromoo qabu akka wanti kana irratti haa gargaaramu jedhame gadi baamee nama saaxilu maal jechuun kun maaliif barbaachise? Dhugumatti isin oromoodha. Dhugumatti isin oromoodha. Deebii gabaabaa isin irraa barbaadan. Mootummaa deeggaruun bari oromummaa keessan xiqqeessaa lammii keessan rakkataa jiruuf quuqamuu dhiisaati garee irratti uummanni gargaaraa jiru kana gadi baasaa jechuu miti. Mootummaa deeggaruun hundi badhaadhina kan deeggaruu ni jira. Garuu keessa ba'ee dubbiin isaa harka kan jedhu namni tokko please of ilaalaa bakka jirtan. Of ilaalaa. Namni mootummaa yoo deeggarillee mootummaa deeggarte malee ati wayii diina oromootii miti. Isinii galee akkanatti gadi fageessaatee yaada. Dhugaa rabbiiti ani garuu wanti kun amma ka'umsisaa akka ka'eetti naabbatu taanaan booddeesaa I don't know maa ba'aar. Beekwaan waan dhufuuf deemu. Isinii galee garuu namni bakka jiru of ilaaluudhaa qaba. Waan tokko osoo hin godhiin dura ani hawwaan waan tokko osoo hin godhiin sana waan sana galmaan naga'a. Uummata Oromoo na jibbisiisa. Jedhee yaadan maddisiisu tokko of keessa waan godhu tokko ofitti amanamummaa qabaatee gochuu qaba. Moo eebeluu baay'ee kana dubbadhu jechuun keessattuu immoo gargaarsi uummata walloo paartiin ilaalchisu gandan kan jedhu kan quuqama lammii isaa qabuu fi kan dhiiga oromummaa qabu hamma qabu sabbatarraa baasee saba kana cinaa akka dhaabbatudha. Ijoolleen asiif asiin kun garee biyya diigumsaatii miti. Garee biyya diigumsaa osoo ta'e haa ta'uyyuu nama dhaqee manatti dhukaasatti banee abiddaan manaa fi qabeenya isaa lubbuu namaa meeqa gube gargaarsi lammii keetii si gubaasiin gargaarsi lammii keetii si gubaa qoy ergi oromoo taate gargaarsi uummata walloof ta'aa jiru kana garee gadi baastee agarsiisuun maaliif barbaachise? Namni isiniif oromoo xiqqeessu goota isiniif. Garuu nuyi oromoodha moo jettu ta'uun qabu nama badii qabu tokko jalan deemina abadan. Isinii galee akkaawuntiin kun akkaawuntii beekamaadha. Akkaawuntii olola sobaatiif miti. Seera qabeessaan wanta asii ergamu maallaqni dhaqee oromoo walloo qaqqabaa akka jiru beekamee jira. Akkaawuntii kan akkana ba'e namni asii hojii isaa yeroo isaa aarsaa godhee ijoolleerra maallaqa funaanee gara biyya hawwalu ol ba'anii jarri kun shororkeessota. Bari mootummaan ofiifiyyuu mootummaadha. Maal mootummaaf sagalee taana? Mootummaan ofiifiyyuu mootummaadha. Abbaa barbaade irratti tarkaanfii fudhachuu danda'a ofiisaa. Moo kaddaa mana jajjee.
tokkoffaa maqaa biyya keessa xureessaa jirti intalli kun dhugaa rabbiiti maqaa biyya ishee xureessaa jirti amma beekamoo aktiivistii meeqa kunoo jaallataa lammii mana hidhaatii ba'eeti jaaldaa Odibsaa bira deemee jira amma. Namni tokkoof lama garuu ganda isaa tuqsiisuu hin danda'u. Warreen ilaalcha badaa qabdanii koomentii jalatti uummanni Jimmaa akkasii horiidha jettan dhaabbadhaa. Uummanni Jimmaa nama quuqama lammii isaatti qabu. Nama Oromummaa isaaf jecha waggaa meeqa mana hidhaa ture kun amma reef ba'u. Mootummaa deeggaruu jechuun Oromoo arrabsii hayyuu xiqqeessii gargaarsa lammii akkana maallaqni sassaabamu akka wanti gad baasii saaxilii jechuu miti. An Oromoo ofiin jechaa waan Oromoorraa hin eegamne tokko yeroo gootu sitti dhaga'amu xiqqoo ishee ati bari dubartiidha bakka tokkotti gombifamtee hafuu dandeessa. Dubartiidha. Dubartii miti inni dhiirriyyuu of ilaallachaa godha waan tokko yeroo godhu. Of ilaallachaa of qusachaa miidhaan narra ga'amoo narra hin ga'u jechaa. Waa'ee mootummaa fi waa'ee gargaarsa uummata walloo maaltu walitti fide giftii ana? Maaltu walitti fide? Namni Jiddaas Riyaadis akka naannootti koree dhaabbatee maallaqa garee kanarra ergamu abbummaa fudhatee gara Oromoo walloo dabarsu. Siif akkamiin si gubee jennaan waan kana gadi baastee dubbatta. Moo sammuu qabda eenyu bakka si buusisi jammal. Namni yeroo tokko of ilaallachaa haasaa malee dhugaa rabbiiti. Dhaabaan adda ta'uun bari Oromummaan keenya adda ta'uu miti. Dhaabaan adda ta'uu jechuun Oromummaan adda ta'uu jechuu miti. Oromummaan lama hin jiru tokkuma beeknami. Oromummaan waliif dhiiga waliif yaada yoo badii qabaate wal gorsee badii sanarraa wal deebisa. Oromoon safuu qaba. Jammal. Garuu gochaan feesbuuka kanarra taa'uulu inni beekus wallaalaa jala bu'ee yerootti wallaalaa deemu keessa jirra miti. Garuu waan amma deemamaa jiru kan ammoo eenyutu abbummaa waastinnaa fudhata ani quban qabu. Garuu of qusachuutu gaariidha. Waan akkasii hojii fokkataa akkasii hojjechuu of qusachuu gaariidha. Namni fideetti dabarsu sunis bu'aa waan argachuu hin qabu. Oromoo walloo gargaarsi kun irraa citus waan tokko waan argattuu hin qabdu. Garuu jezaa isaa rabbi biraas ta'e harka namaas ta'e torban lama keessatti namni tokko waan badii balleessu tokko tarkaanfii irratti fudhatama. Garuu intalli dubaraa tokko akkuma guntuuta harma keenya qalbiin keenya irraadha kan jedhu namni itti yaadiitiin tini namadha. Nama bira darbas inni galee. Garuu inni ammaa kuni waa'ee gargaarsa walloo irratti mukaan Oromoo ta'a afaan Oromoo haasa'a. Gargaarsa kanarratti akka xalaatummaa akka diinummaa yaada kana intini jechuu mitiiti. Sini galee inni namaaf dhiigu saba biraan iyyuu namaaf nama quuqamudha yeroo kanatti. Gargaarsa walloo irratti diina taanee kanatti bari badhaadhina deeggaruu jechuun ikko lammii kee du'utti lammii kee rakkatutti itti gammadii miti. Badhaadhina deeggarre lammii keenya du'utti hin gammannu miti. Sini galee. Akkamitti yaaddu jedhamanii. Demmoo namni sun akka waan gandasaa bakka bu'uutti hin dubbatiin yeroo dubbatta yeroo tokko. Nama sanarratti tarkaanfii fudhachuu yaada hallaqa. Nama sanarratti namni sun of abdateetii qoosaa kanaan dhufee miti bari waa'ee gargaarsa uummata walloo Oromoo qofaa irratti miti kun. Qoosaan kun uummata walloo Oromoo qofaa osoo hin taane Oromoo miiliyoona 60 Oromoo kutaa 11 bakka bu'a. Oromoo kutaa 11 ilaallata. Sinigalee Oromoon rakkoo walirratti waliin hirmaatee gaddas gammachuus waliin dabarsa. Sinigalee garuu namni tokko horii ta'eedhaaf wajjin horii ta'uun barbaachisaa miti. Mukaan dubartii miti dhiirri mataan isaatii iyyuu gaafa dhaqee tarkaanfii irratti fudhatamee kattafameen jechuudhaaf jira. Maaliif innuu Oromoo ta'a Oromoo lammeessaaf quuqama dhabee jecha akkasii baasa. Yeroo nafxanyaan ol ba'anii yeroo Oromoon du'u gammaduun kun aadaa keenyaa miti yaaki. Kun aadaa keenyaa miti. Sinigalee nuyi badhaadhina deeggaruyyuu ani badhaadhina deeggaruyyuu
akka badhaadhinaatti badhaadhina deeggara oromummaa kiyya of kabachiisa eenyummaa kiyya of kabachiisa quuqama lammii kiyyaa natti dhaga'amuu qaba rakkoon lammii kiyyaa ani rakkoo kiyya ta'ee natti beekamuu qaba oromoo waan taaniif oromummaan maaliif sila maqa qofaa miti oromummaan maqaa qofaa miti abbaan barbaade mootummaa balaaleffachuu danda'a abbaan barbaade deeggaruu danda'a diimokiraasiidha gargaarsa garee uummata oromoo walloo gadi baasanii shoror keessa maal jechuudha yaaki hammam oromoof xalaata taateeti kan jecha akkasii dubbattu bari inni keessaan si gorsu sun siif waan hin qabu lubbuu keetti gaafatamaa siin ta'u eessa taa'ee kan saa jiddaa keessatti si gorsu kana godhi sana godhi kan siin jedhu lubbuu keetti darbee waastinaa siin ta'u gaafa rakkoon tokko si mudate tiniyelee kanaafuu firummaa nafxanyaa yoo qabaatan amma uummata oromoo walloo dhaqanii nama tuqqaniitii miti shoror keessa ta'aniitii miti mana isaanii dhaqaniitii irratti guban magaalaa meeqatu walitti gubate qabeenya meeqatu barbadaa'e lubbuu nama meeqatu bade inni kan madaa'ee mashteeshfaa kan jiru maallaqa laazima yaalamuu barbaachisu warraa fi qabu oromummaan itti dhagaame lammiinsa biyya addaa garaarraa kan akkaawuntii kanarratti gashee gargaaru akkaawuntii as baasanii akkaawuntii shoror keessummaa maalummaa bari namaan deemuun kun nama dhibaa yaajama namaan gorfamanii kana jedhi sana jedhi jechuun kun nama dhiba inni sana jedhi kana si jedhi siin jedhu biyya biraa jira garuu atas keessa jirtu keessattuu harka ijoollee walloo kamiseetti rabbiin siin galchiin oromoo walloo kamisee dhugaa rabbii qoosaa hin beekan oromoo walloo kamisee akka mucaa arsii sana hin gaddaa firoomsaa moo eenyu jettan hin galee qaamaan dhaqqeetti wacee deebii akkana isinitti hin fakkaatin hin galee rakkoo boodarra dhufuuf waastinaa namni fudhatu hin jiru ofuma keetii miidhamta waan kun osoo sin mudatiin dura garuu of qusadhu dhaaba akkuma feene deeggaruun diimokiraasiidha garuu quuqama lammii keenya uummata rakkatee lafarraa nafxanyaan daguugaa jirtu kana lammiinsa hamma dandeetti isaa bira dhaabbatu akkaawuntii as baasanii miidiyaa irratti agarsiisuun uummata bakka bu'ee yeroo isaatti kennee aarsaa isaatti intin jedhee uummata kanarraa maallaqa sassaabee akka abbummaatti biyya buusu as baasanii mootummaa irratti maal tarkaan fudhatu mootummaan ofii faangoo harkaa qabaan beekaa mootummaan ofii faangoo harkaa qaba Senegalee oromoof hammam diina ta'uu mul'isa kun 100% oromoof hammam akka diina taatan mul'isa jechuudha namni tokko lama garuu jimmaan bakka hin bu'u Senegalee jimmaan keessaa hintala kana nama meeqatu balaaleffata nama hin dhageessu akka nama tokkotti ana bira ji'a tokkoof torban lama teessu ijoolleen baay'een dhuftanii hawwaa ati gorsisi bira jirti jechaa jirtan sijammar namni akkasii ana bira unkaan ji'a tokkoof torban lamayyuu ofuma ishee dhuftee ofuma ishee deemte ani deemis taa'is hin jenneen amma dandeetti kiyyaatti akka oromummaa walitti qabnutti oromummaan maal akka taate nan barsiisan tala kana Senegalee nama dhageenye tokko immoo itti hin hidhan Senegalee ijoollee masafara ishee waliin nyaattee dhugdee guddatte yoo akka isheen xarrabsaa jirtu ni argatu Senegalee nama fayyaa uffata keessatti maraate dhaabbiitti waan godhaniin qaban Senegalee kanaafuu nan ilaallatu waa'een isheetii garuu jecha isheen fayyadamtu jecha oromoon fayyadamuutii miti Senegalee namni immoo afaan oromoo dubbateedhaaf oromoodha 100% jechuu hin dandeenyu hundi keenya badhaadhina ni deeggarra badhaadhina deeggarruyyuu deeggarsi haalaaf akka qaba moo hayyoota oromoo yeroo yerootti arrabsu hayyoota oromoo yeroo yerootti xiqqeessu no oromummaa keenya kabajaadhaan dhaaba kana kan deeggaru bakka mirga oromoo sarbametti mootummaa kana qeeqaadhaan kan inni nuti deemu Senegalee akka nama tokkotti eeggadda paarlaamaa irratti deebi'ee abiyyiin deebisee fi gaafa uummanni wallagga keessaa akkanatti onag shaneen kattafee nafxanyaa gaafa nama meeqa du'e jedhamu sana marrootu kana godhe jedhanii paarlaamaa irratti uummanni isaanii as ba'ee boo'ee hundumti uffata gaddaa uffatee miidiyaa akkanatti isaan bichaate gaafa sana duuni isaanii du'a namaa ta'e keenya immoo gaafa oromoo walloo kamisee dhumu paarlaamaa irratti jecha jarri lamman sun deebii quubsaa yeroo uummata walloo sagalee ta'an mirgi uummata oromoo sarbamaa jiru akkanatti ta'an jiru yeroo jedhan deebiin muummichi ministeeraa kennan anaan hin gammachiisne akka oromoo tokkotti kun oromoo siin tuffachiisa isallee hin tuffachiisa
sababni isaa inni Oromootti isa beeku jarri. Isinii galee Oromootti isa beeku malee mungkin Amaaratti isa hin beekan. Isinii galee deebiin akkasii yeroo gaafatamu deebii quubsaa yoo kenne ofittillee kabaja hora uummata Oromoo saba bal'aallee ni gammachiisa. Garuu deebiin isaan kennan xalaanni fayyadamaa. Isinii galee xalaanni nu gidduutti fayyadamaa. Ragaa jennee haa ilaallu. Gaafa Oromoo hundu suuta jennee haa ilaallu jedhama. Gaafa nafxanyaan hundu saba miskiin nama homaa hin beekne shaniif onaga kanatti fixe jedhanii afarsaa turan. Ammas immoo sababa shaniif abaawotiin uummanni nagaan dhaqee ayileen Amaaraa manatti gubu lubbuu lafarraa balleessu deebii gaafatuufillee quubsaa gaaffii gaafatuufillee Oromoon deebii quubsaa hin argatu. Sababni isaas wal harcaastanii jirtanii wal tuffattanii jirtan. Isinii galee bakka akkasitti nuyi mootummaallee hin deeggarru. Maaliif eenyummaan sabaaf sablammii saba bal'aa kabajamaa uummata Oromoo kabajamee booddeedha kan saba kaan waliin deemamuu danda'a. Eenyummaan keenya tuffatamaa eenyummaan keenya xiqqataa saba kaan waliin deemuun hin danda'u. Isinii galee haa ta'u malee walla dhabdeen kun inshallah tokko ta'u jenniitiidha nuyi kan abdii qabnu tokkummaa isaanii hawwina nuti. Isinii galee garuu dhaaba kamuu deeggara eenyummaa ofii guddisuut eenyummaa ofii kabachiisuutu hundarra caala. Oromummaarra kan nutti aanu tokko hin jiru. Isinii galee amantaa ofii fi Oromummaarra kan nutti aanu tokko hin jiru. Yoo eenyummaa keenya nuyi of xiqqeessine isinii galee yoo eenyummaa keenya of xiqqeessine dhaaba sana bichaa wanti hin jenne wanti sun ittumayyuu badaa deema. Waan haamilee nuuf ta'ullee hin ta'u. Isinii galee soo kanaafuu waan dubbatamu tokkorra tilmaama haasaa deemuutu gaariidha. Amma nama tokko umuriin xiqqaa ta'e kan yaada namaa fudhatee hojiirra oolchuu ni jira. Amma namni kun umuriin isaa nama nuun oliiti akkamittiin waa tokko jechuu danda'ama. Isinii galee nama tokko hamma dandeesse ni gorsita. Gorsa sana yoo fudhachuu hin dhiisne immoo ittuma dhiista. Isinii galee akka nama tokkotti nan gorsan ture mucaa kan intala kan nan gorsa yeroo gorsu deebistee akka ijoollee sabiyyiiti kan isheen boossu dhugaa rabbiiti. Isinii galee hamma ta'e tokko taa'eera wajjin hamman taa'e keessatti haalaaf amala ishee akka jimmummaatti ishee jaalladha. Garuu akka qabsoon isheen deemtutti abadan naaf hin taane. Namni dhaaba tokko deeggareedhaaf yaadni isaa tokko hin ta'u kana jala muraa beeka. Isinii galee namni yoo dhugumatti dhiiga Oromummaa qabaate saba isaaf quuqama 100% hamma dandeettii isaa maallaqaan isaa ta'uu ol ba'ee yaada isaa ibsachuudhaan isaa ta'uu yoo quuqama Oromoo qabaate qofa. Isinii galee nama yeroo darbee Jawaar akka du'u hawwaa turu du'ee jennaa miti kan bu'amaa fi ture yaaki nama du'a Jawaar hawwutu ofiif dura du'ee jennaa isaaf bu'amaa ture kana egaa Oromummaan nuyi walitti qabna. Isinii galee kanaafuu qabsoon yaani dhaaba deeggaruun akka jirutti ta'e Oromummaa keenya beekaa deemuu wayya. Oromummaan qaaliidha. Oromummaan maal akka taate beekaa deemuutu wayya. Isinii galee keessattuu garee har'a ishee fiddee Facebook irratti gareen kun shoror keessaadha jechaa turte dhugaa rabbi tokkicha isheef waan gaariitii miti booddee isaarra sodaadheef hin jiran. Isheen dubbatteef gareen kun waan ta'uu qabu. Isheen dubbatteedhaaf uummata walloorraa gargaarsa hin citu. Isinii galee isheen dubbatteedhaaf obboleewwan keenya Oromoo walloo mana masteeshfaatti qusuliin isaanii fayyuuf hin dhiisu. Oromoon kallattii barbaadeen ammas akkaawuntii haaraa banamee gargaaruu hin danda'amu. Akkaawuntiin kun cufamuu baatus isheen waan fidduu hin qabdu. Garuu wanti Oromoo walloo qoosaa Oromoo wallootiin dhufe dhugaa rabbiiti ni beektu haamilee fi onnee jara. Kan hedhiitiin himuu danda'u. Abbaan manaa kiyya jechuudha. Waan tokko irratti yeroo wal dhabnu toosiidhaan harka kiyya kana kanatti walitti nahidhee miila kiyya kana walitti nahidhee dhugaa rabbiitiidha. Anuma haadha manaasaa kana halaalaa wajjin jiraannu jechuudha. Akka inni itti nagarafu kan hedheessin himuu hin danda'u. Sawunnatiin kiyya jechuudha argiinni galee kun iddoo kanarra kan na rukute gogaa kiyya fuudhee kaasee jechuudha. Bakka kanarra amma badee jira malee gurraachee jechuudha. Osoon daakuu bunaa itti naqu. Daakuu bunaa osoo itti naqu dhiyoo kana kan inni gadhiiseen ta'in isaa gurraachee jechuudha. Yeroo narkutu akkanatti sawunnatii kiyya fuudhee kaasee jenna. Isinii galee hunkaan haadha manaasaa jechuudha. Isinii galee
waan akkasii garuu qoosaa uummata lammii rakkate kanarraan dhufamee jennaan jarri duubatti hin deebi'an. Ani sodaadheefiin jira booda isaarra. Dubbiin akka itti galanii miti, akka tuttuqanii miti. Isinii galee sagalee madaamii kootu rafni waan ofii kanaafan sagalee kiyya qannase. Sagalee kiyya kanaafan qannase. So haadha manaasaa halaala kana wajjin jiraachaa tureyyuu akkanatti yeroo nagarafu jechuudha. Nagarafee booddee na sossoba malee nama duubatti jedhuu miti. Nama waan jedhe tokkorraa deebi'uu miti. Isinii galee dhugaa rabbi akka dhiira kutaa biraatti hin ilaalina. Shamarran isaaniitu gumaa baafate jechuudha. Isinii galee so wanti kuni Oromoo Walloo qofaa miti. Oromoo miliyoona 60 jechuudha. Isinii galee rakkoon Oromoo Walloodhaa, miidhamni Oromoo Walloodhaa kutaa Oromoo 11 ilaallata. Waan kanaan as ba'uun faayidaa hin qabu. Yoo waan ittiin as ba'amu ajandaa yoo dhabde muuziqaa banattee dannasu silatti sa'aatii 24 Oromoo arrabsu Oromoo xiqqeessuu dhabdi muuziqaa banattee dannasuutu irraa eegama. Kuni garee kaambii maallaqa bilaashatti walitti sassabamaa jiru miti. Ijaan argitee jirti mana magaalaa meeqa walitti gubate Walloon keessaa. Kan gubate kun Oromoodha. Yoo dhugumatti Oromoo taate Oromummaan isheetti dhaga'ame manni gubate kun lubbuun barbadaa'e kun Hayilee Amaaraatiin yoo nafxanyaa taate nafxanyaaf quuqamuu taate afaan Oromoo maaf haasofti? Oromoo bakka buutee maa dubbatti? Bari nafxanyaamti uummatumti Amaaraayyuu kan namaaf quuqama qabu bari kan yeroo ammaa kanatti uummata Oromoo Walloo bira kan dhaabbatudha bari. Osoo ta'e nu immoo akkamitti Oromoo ta'a gargaarsa lammii keenyaa kan akkatti cufamu gochuu akkamii hin danda'ame? Leesh akkamii yaaddu sin hudduudhaan yaaduudha moo wanta amma isheen itti seente sun waan isheef gaarii ta'e yookiin waan dhaaba badhaadhinaa kanaa fi haamilee ta'u isheetti fakkaate yoo ta'e dogongortee jirti 100%. Bari warri dhaabni kamiyyuu nuyi ammasii dhaabaan intini jennee Oromoo xiqqeessina malee shurxaan tokko si qabdee jennaan quba siin qabanii eessa akka jirtu maal akka si mudate quba siin qabanii isa akkammoo odeessanii miti. Iqaamaan qabadhaniis afaan bananii miti Facebook irratti. Eegalee iqaamaa qabaachuu dhiisee nama sitti siquutu si beeka. Garuu intala dubaraati ati of qusadhu. Akkasaa waa baay'ee hin dubbadhu garuu. Waa baay'ee hin dubbadhu. Namni nama wajjin jiraate tokko waa tokko namaan jechuu hin ulfaata beektu. Nama tilmaama haasa'uudha. Namni tokko walii nyaatee dhugee waan tokko jechuun hin ulfaata. Malee waan hedduu waan jedhu nan qaba. Isinii galee waa hedduu waan jedhu nan qaba. Garuu tokkoffaan dubartiidha. Lammaffaan nama kana wajjin qanii 3-4 haa ta'u nama kan nan beeka. Intini junda garuu wajjin jiraattee bishaan waliin dhugdee nyaata gabataa tokkorraa waliin nyaattee nama kana waa tokko jechuun sitti ulfaata. Akka isheen jecha fayyadamtuun akka isheen na arrabsituun ana gama dhuunfaatiin na arrabsitu rakkoon qabu. Namni arraba bare kuma kanaa miti ni galee. Namni arraba bare kuma kana waan barbaaddeetti na arrabsitu. Ani isa gama dhuunfaa na arrabsitu son taane waa'een qoosaa gargaarsa uummata Oromoo Walloorraan dhufe kun isheef gaarii miti 100%. Ani akka obboleettiitti isheef hima. Isinii galee akka obboleettiitti isheef hima. Ani ergi haaceen du'e waa'ee siyaasarraa 100% of qusadheen jira akka duriitti miti. Isinii galee kaayyoo kiyya kan duuban deebisni hamma marraa osoon arrabsamuu badhaadhina deeggaraa ture duuni haacee artistaa Haacaaluu Hundeessaa gara duubaan na deebisee jira. Isinii galee mucaa sanaan of abdanna. Isinii galee qabsoof motorri ijaaf gurri uummata Oromoo haacee ture. Isinii galee beekaan keenya qabsaa'aan keenya artisti keenya akkanatti diinaan galaafatama. Gumaan isaallee hin bo'u. Oromoon yeroo tuffatame keessatti jirra. Sana keessaa immoo ol ba'anii Oromoo xiqqeessuu Oromoo arrabsuun nama dhuunfaa arrabsuun rakkoo hin qabu. Isa kaanis isa ammatti seente sanaan akka ofiishee harkaan abidda qabachaa jirti dhugaa rabbiiti. Ani waa'ee Walloo Oromoo Walloorraa waa'ee onnee jaraa beeku 100%. Ani seerumee wajjin jiraachaa ture. Isinii galee kanumti isin Bangaalii jettan sun Oromoo Walloo Kamiseetiiti.
warabbal kaabaa yeroo nagara futoosiilaan harka kiyya walitti na hidhee isinii galee miila kiyyaa wajjin jechuudha. Isinii galee qoosaa hin beekan. Harkaan abidda qabachuurra abidda sana ofirraa dhaamsuutu ishee fi wayya. Ani nanni maafi osoo keessan fagaatiin kuni qoosaatii miti. Akka wanti beekamaa akkana ol baasanii hin jechuun kun akka wanti hannaatii miti osuma ta'eyyuu akka wanti hannaa miti. Isinii galee kanaafuu namni itti siqxan gorsa. Anaan na bira hin jirtu warri ati gorsii jettan anaan na bira hin jirtu. Anaaniyyuu akka nama tokkotti nama na arrabsaa oolu isheen. Bakkalchaa TV uummata Oromoo xiqqeessu Jaal Daawud Ibsaa nama arrabsamuu miti bar galanni Jaal Daawud Ibsaa arrabaan nama deebi'u miti. Garuu safaaxaa gadheen kan Oromummaa ishee hin beekne hayyuu tokko arrabsuu dandeessa. Maaf arrabsitamuu hin jennu nuti. Garuu isa arrabsu sana ammoo viidiyoo isaa miti waan danda'e irratti gochuu nan danda'a. Maaliif nama Oromoo arrabsu Oromoo ta'e nama Oromoo arrabsu ana biratti fudhatama hin qabu. Dhaaba kamiyyuu haa ta'u. Isinii galee namni afaan badee Oromoo arrabsaa mee amma nama badhaadhina keessaa afaan badaa jedhee nama arrabsaa miidiyaa maal jetta miidiyaa OBN sanarratti. Miidiyaa OBN sanarratti nama affeerame argitanii jirtanii? Bari namni nama arrabsu jara biratti illee fudhatama hin qabu isiniin jechuu barbaade. Namni nama arrabsu fudhatama hin qabu 100%. Namni kun yoo yaada qabaate yaada isaatiin yaada nama sana mo'achuu. Moo qeerroon tokkana godhe jawaarna tokkana godhe afaan badaa nama guddaarraa afaaniin eegamne jedhee Oromoo walitti geessu Oromoo miti jechuun noo kanaa miti badhaadhina deeggaruu jechuun. Seeraa fi heera dubbii kabaja sana akkaataa deemsa sana yoo beekan qofadha. Isinii galee intalli kun sababa Bakkalcha TV'tti na arrabsaa turte. Ani garuu deebii hin laanneef nama akkasiif deebii kennu jechuun gad deebi'anii ooqqee laaquu jechuudha. Beektumti gad deebi'anii ooqqee laaquu jechuudha. Isinii galee nama darajaan isaa fi adeemsi isaa fi yaadni isaa tokko rawaa tokko hubatteef deebii kennuu dandeessa. Nama akkasii ofii hin beekne akkatti taa'u hin beekne akkatti uffatu hin beekne akkatti dubbatu hin beekneef akkamiin deebii hin kennama dhee tuffadhee dhiisee intala kana. Isinii galee garuu waa'ee garee as baastee saaxilu nama nuu saaxilu isheen mootummaa keenya maashaallah as baatee waa'ee gargaarsa uummata Oromoo walloo irratti as baatee intinii jechuu eeggalte kun isheedhaaf illee gaariitii miti. Ijoollee walloo wajjin xiiqii wal qabachuun barbaachisaa miti sijjamar. Isinii galee Oromoo walloo osoo hin jiraanne Oromoon kutaan 11 akka hin jirreetti yaadan. Isinii galee maaliif hidhatanii jiru? Diinaan marfamanii lollee osoo hin dhaabbatiin amata 5ffaa moo akkamiif deemaa jiran? Isinii galee kanaafuu in tuttuqiin ani nama Oromoo walloo tuttuquu jechuun qeerransa tuquu jechuudha 100%. Ati immoo tokkoffaa dubaradha. Lammaffaa biyya Ormaa keessa jirta. Sadaffaa nama iqaamaa qabuu miti. Isinii galee yoo har'a waan tokko taane nuyi amma dhaaba kana kan deeggaruun isaan nu beekanii osoo hin taane nuti isaan beekneeti kan paartii badhaadhinaa deeggaraa jiru. Rakkoon tokko yoo ka'ee nu mudate biyya Ormaa keessatti akkuma nama taraa tokkooti kan nuti hintinii jennu. Isinii galee kanaafuu isa waa'ee gama dhuunfaa sa'aatii 24 hayyoota Oromoo arrabsan irratti isheen hayyoota Oromoo arrabsiteefis wanti isaanirraa hir'atu hin jiru hayyoonni dhaabbilee siyaasaa kamiyyuu. Isinii galee isheen faarsiteefis dhaabni kun namni tokko ani dirqamaa biyya kana sa'aatii inni waggaa dheeraa bulchuu qabaa jedhee wanti yaada kiyya natti fakkaate ibsadhe malee ani jedheef abiyyi waggaa dheeraa bulchuu danda'a hin danda'u. Kanaafuu ani hayyoota Oromoo afaanii xiqqeessee fi yaadni isaan xiqqaachuu danda'u hin xiqqaatan. Garuu kan itti xiqqaatu eenyu nuyi afaan Oromoo dubbachaa Oromummaa keenya intini jecha saba kaan nama ofitti akka nutti kolfu kan goonu nuyi ofii keenya xiqqaanne malee jira sana waan xiqqeessine hin qabu. Isinii galee osoo nuyi hin dhalatiin dura Oromummaan maal akka taate bari nuyi osoo hin beekin dura kan aarsaatti kaffalee qabsaa'ee darajaa kanaan kan nu ga'e isaan warra amma arrabsamaa jiru, warra amma gantoo jedhamee jibbamaa jiru, warra amma mana hidhaa jiru. Isinii galee hundumtiyyuu wal qabatanii yoo isaan deeman anaan kan natti tolu. Osoo Oromummaa walirraa mulqiin osoo waliin xiqqeessin tokkummaa isaaniidhaan kana naa'u. Isinii galee
kanas sanarras oromummaa hin fuudhu walii galteedha yoo deeman qabsoon eengadda lubbuun Haacaaluu Hundeessaatti wareegamte har'a saba Oromoo bilisoomsee yoo jiraachise malee namni du'uun faayidaa hin qabu. Sinigalee gammachuu kan argannutti qeerroon qarrimee artistoota Shawaa ilaalamee kanuma harka nafxanyaatiin rukutamanii kan du'an. Tarkaanfii irratti fudhatameeraan fudhatamne bilisummaa dhufeera hin dhufne. Sanuma namni keenya wareegamanni kaan hin hidhama amma yoomitti ree ni bari waan tokko kan itti gammannee dhaaba tokko waliin deemnu waan si gammachiisu yoo ta'e mirga kee yoo si kabachiise lammiin kee yoo gammade. Sinigalee waan hundaayyuu nuyi amma tokkummaa isaanii intini jennutti waan tokko hin barbaachisu tokko faarsuun tokko arrabsuun dhaabee hin jiraan gama kiyyaan. Garuu waa'ee gargaarsa uummata Walloo intalli kun yoo qabaatte gargaaru yoo hin qabaanne afaan ishee qabattee taa'u namarraa fuutee namni itti ergee kana godhii kana gadi lakkisii kana poostii godhii hin barbaachisu. Sinigalee namni dhiiga Oromummaa qabu sichammar kanaan godhu. Isaayyuu yeroo kanatti namni meeqa madaa'ee hospitaala kan ciisaa jiru Oromoo Walloo waan itti yaallatu dhabee namni Oromoo Walloo yaani inni kan qabeenyi isaa irratti barbadaa'ee jira inni kan lubbuun isaa irraa wareegamee jira. Reeffuun bakka tokkotti nama 12 meeqa ta'ee irratti salaatamu sun singubuu siin Oromoo yoo taate sitti nagahamu. Shanee sa'aatii 24 shanee jechuun isin osoo shaneen hin jiraanne bare Oromoon hin jirtu yoona dhugaa yoo dubbanne. Garuu nama siniif qabsaa'u nama siniif jecha wareegama lubbuu ta'u sin maaliyyuu sin ittiin fakkaatu. Garuu immoo yaa'anii waan hundaayyuu yeroo eeggate hunuma dhufa. Waliigalteen hin dhufa dhaabbileen siyaasaa kun tokko ta'uun hin dhufa gaafa sanatti qaanfattan. Qabsoon akka barbaaddan dhaaba kamuu deeggaruu deemokiraasiidha. Garuu nama garee as baasanii saaxilanii shoror keessadha mootummaarra dhiibbaa gahuudhaaf maallaqaan walitti sassaabaa jiru jette akka seentetti keessaa ba'i. Akka seentetti dafiitti keessaa ba'i. Ani obbolummaa kana siif hima. Osoo rakkoo tokko sin mudatiin. Akka seentetti keessaa ba'i. Umurii kee kanatti afaan gadi baatee afaan banuun nama arrabsuun hayyuu xuqqeessuun sirraa hin eegamu si jammar. Nu amma nama guddaa ta'aa jirra. Anumarraa kaasee anama umuriidhaan ijoollummadhee hin jiru. Dhugaa Rabbii isinitti hima. Umuriidhaan ijoollummadhee hin jiru. Hamman jiru kanatti darajaa kiyya ol kaasee kana durayyuu yakka dalagaa ture yerootti du'aa godhee badii kiyyarraa bilisa of godhudha malee yerootti ol ba'ee ziyaada nama arrabsu nama xiqqeessu miti. Keessattummoo nuti dhaabaa waan adda taaneef intini jennee yeroo hedduu walitti bobbaanee wal arrabsina malee Oromoo walirratti duuluu wal arrabsuun hin barbaachisu si jammar. Sinigalee hin barbaachisu. Garuu innammaa kuni siif sodaadhee hin jiru. Namoonni hedduun amma har'aatti intini ishee jedhani garuu innammaa kuni akka seentetti keessaa ba'isin jedha obboleetti kiyya. Ani si arrabsuu hin barbaadati umuriidhaan biyaansi nama waggaa 2-3 na caaluu dandeessudha. Ani umurii kee hin beeku. Garuu eenyummaa kee si beeka. Eenyummaa kee si beeka. Sigalee nama wajjin nyaatanii dhugan tokkoon immoo waa jechuun hin ulfaata akka kiyyatti. Ani nama gadi fageesse yaadudha. Moo akka ishee nama afaanii fuudduudhaan walitti tarsa'aa ooluu miti. Nama tilmaamee waa tokko namaan jedha. Sinigalee Oromummaa kiyyatti nama of beekee saba Oromoo saba bal'aaf nama kabajaa qabudha. Sinigalee waa hedduu jedhanii unkaan wal arganii miti osoo waliin argin iyyuu namni maqa wal balleessaa wal arrabsu waa danuu walirratti hintinidha. Sinigalee isa gabataa tokkorraa waliin nyaatee miti. Sinigalee arrabsoo dhuunfaa anaaf rakkoo miti. Garuu Oromummaa keenyatu nutti hafa. Paartiitii miti kan nutti hafu. Paartii keenyas yoo deeggarre akka paartiin sun nu jaallatutti nu haammatutti deemuu qabna malee mee amma paartiin nuti deeggarru kun akkana baatee afaan nama arrabsaa ooltu kana isaaniif gaarii dhettanii yaaddu yaani isaan quba qabu isheen kun yaani quba wal qabdi yookiin immoo mootummaan kun isheef intini ta'a jettaniiti yaaddu isin si jammar namni afaan badu Oromoo birattis ta'e saba kan fudhatama hin qabu nagaru. Fudhatama hin qabu. Ziyaadaa dhaaba sana uummatas jibbisiisti. Ziyaadaa uummata jibbisiisti. Yoo haasa'an tartiiba qabu akka bililleen talabbaa Jifaar kanatti dhugaa Rabbiiti.
mucayyoon sun fardaaf lafa nu caalti. Nu hundi keenya badhaadhina deeggarreedha fardaaf lafa nu caalti. Haasaan ishee tartiiba qabu. Akkatti dubbatan ni beekti. Akkatti mootummaa kanaaf sagalee ta'an ni beekti. Amma kana baxaaxaa akkuma uffatatti illee uffatan bari dubartiin tokko of satartee dhufuu qabdi. Miidiyaa irratti nama hedduutu nama ilaala. Of sataranii bakka teessoos ilaallatanii maal jedhanii seenuu qaban. Mo'asoo baanii liivii banatanii hayyoota xiqqeessu ofiif akkatti jiran of ilaalaa akkamitti nama arrabsisu jamar. Namni tokko dura of ilaalee of sattarii yoo waan isarraan hin irranne tokko yoo jiraate nama tokko waa tokko jechuu danda'a. Tilmaama. Siniilee kanuma siniin jechuun barbaada. Dhibbaan dhibbatti dhiiga Oromummaa yoo qabaatan Oromoo irratti hin qoosina. Oromoo yoo nama abaare nama dhageessifachuu danda'u. Maaliif saba miidhamaadha. Siniilee halkaniif guyyaa haati Oromoo kan imimmaa ishee dhugdudha. Siniilee bilisummaan har'a bor dhufa jecha haati tokko ilmoo 2-3 kan qabrii tokko awwaaltedha. Siniilee Oromoon abaarus dhageessifachuu danda'a. Dhukaasus qabsoo isaa galmaan gaachuu danda'a. Maaliif haqa waan qabuuf abaarsa kanatti hin galiin. Hamma siyaafee kana umurii kee waan keerii dalagadhuu jiraadhu obboleetti kee. Umurii kee hamma siyaafee kanatti waan keerii dalagadhuu jiraadhu. Facebook irraa afaan banuun bari waan tokko sin fayyadu. Yoo mana madaamii deemtee hin dalagiin shaamboo birrii 18 namni bitee sii kennuu hin jiru. Kana quba qabaadhu. Hamma sa'aatii 24 mana ijaaza ta'anii tinedhan osoo dalagaa ofii dalagachaan tinedhanii yaa salaam bareedadha. Namni kaayyoo biyyaa baheef beeka. Siyaasni abbaa ni qabdi. Garuu nuyi dhaaba sana waliin buunee yaada keenya ibsanna jechuudha malee nuyi siyaasa bakka buunee akka hooggannuutti sa'aatii 24 hayyuu xiqqeessaa kan faarsuu miti gaheen keenya. Sinigalee dogongoriina ijoollee badhaadhina yoo warri akka paartiitti deemtan yoo jiraattan Oromummaa keessan dura Oromummaa keessan of kabachiisaa kaanii of kabachiisnee kaanii dhaaba sana deeggarra. Dhaabni sun yoo haalli isaa akkam adeemsi isaa akkam jenna tilmaamnee yaaduu qabna. Sinigalee dhaabbileen siyaasaa mana hidhaa jiran amma diina Oromoo ta'aniitii miti wayi badii qabaataniitii miti. Sinigalee garuu mana hidhaatti wal dararuun kun isaaniifis gammachuu miti nuyiifis gammachuu miti. Maaliif Oromummaa walitti qabna jarri kun Oromoof aarsaa guddaa kaffalan. Akkanatti fageessaati yaada. Dhaaba sana yoo deeggaruyyuu ilaalchi nuti Oromoof qabnu, ilaalchi nuti hayyoota keenyaaf qabnu, ilaalcha bareedaa ta'uu qaba. Sinigalee dhaaba sanallee kan namni akka hammatee deemu dhaabni sun akka namaa walii galuu danda'u kan gochuu qabdan. Nama tokko arrabsaa nama tokko intini jecha osoo hin taane jecha fudhatama qabu haasaa eelaamee jecha safuudhaan. Sinigalee moo akka dubbadhu garuu nama arrii baaseetu jecha badaa jedhee Oromoo arrabsa. Namni kun dhugaa rabbiiti mootummaa biratti fudhatama hin qabu. Abaddan mootummaa biratti fudhatama hin qabu dhugaa rabbiiti. Nama arrabsuu osoo hin taane mootummaa deeggaruun seeraa fi heeraan naamusa baradhaa dura. Naamusa jedhamu hin beektan abaddan. Sinigalee waa'ee garee gargaarsa Oromoo walloodhaa ammallee itti fufaa. Amma qabdanii cinaa dhaabbadhaa nuyi mataan keenya illee hin gargaarra. Amma gareen kun akkaawuntiin kun reefu addunyaatti beekamee irratti maallaqni ergamaa jira. Isa ammas baastee akka garee maallaqa haatumsaa yookiin immoo Oromoo irratti intini mootummaa irratti dhukaasni banamuu hidhachiisamuutti kan intini jettu. Bari Oromoon osoo walii galee bari marroo hidhachiisaa bosona keessa taa'e. Oromoo yoom walii galee wal hidhachiisee diina ofirraa deebisee jammara. Kuni giiftii waa'ee dhukaasaa qawwee bituu meeshaa bituuti miti. Uummata rakkate, uummata manni itti gubate, uummata nyaannii fi manni uffanni isaanii walitti gubate, lubbuun isaanii walitti gubate kana cinaa dhaabbachuudhaaf malee waan itti uffanni bitamu, waan itti nyaata bitatanii itti nyaatan gargaaruudhaaf malee waa'ee meeshaatii hin ilaallatu. Asalan osumatti immoo uummata walloo Oromoo walloo Oromoon maallaqa ergee hidhachiise immoo bari nafxanyaa ofirraa deebisu malee wayaati nafxanyaa taatee bakka nafxanyaa sana buutee jaraaf falmitee uummata Oromoo xiqqeessuudha moo akkaminaan galle. Quuqama lammii kee qabaachuu dhiiste quuqama nafxanyaa sitti dhaga'ame yoo ta'e Oromummaa ofirraa mulqii hin dubbatiin afaan Oromoo yoo si baratte ta'es lafa kaayee afaan Oromoo dubbatte ganda keessi hin arrabsiisin namni tokko maaliyyuu ta'u Wallagga wanti ani Wallaggatti waamame
yoo wallagga keessaan badii tokko qabaadhu wallagga jedhama walitti yaanni namni tokko wallaggatti hin jedha. Garuu namni Jimmaa safaadha akka keetii miti. Namni Jimmaa nama Oromummaa isaatti of beeku. Nama kabajaa qabu, nama naamusa qabu, nama hin arrabsine. Badhaadhina yoo deeggarre hundi keenya seeraa fi heeraan deemna. Quuqama lammii keenya akka keenyatti nutti dhaga'amaa deemna. Beejiin kiyyaan baay'een qabu waan fedhiifamu. So kanaafuu warri intala kana ilaaltanillee hawaasa Jimmaa koomentii jalatti jechan taanii jettan isinirraa hin eegamu. Artistoota argaa jirtanii Duubaay keessa kan jiru maashaallah yani nuyi badhaadhina deeggarruyyuu kan immoo dhaaba kaafaa deeggaru kan quuqama jawweedhaaf qabu isinii galee akka Oromummaatti kan deemu ijoollee meeqatu jira. So kanaafuu nama sanaa fi kana walitti madaalinaa abadan. Kun hawaasa Jimmaa miti saree Jimmaatii bakka hin buutu 100% anatu isinii hime. Sareen amma bayi yoo jedhan baati taa'ee yoo jedhan hin teessu. Nam hubachuu dandeessi sareen. Kun garuu akka namaatti uumamtee gorsa nama hin dhageenye nama hin arrabsin tokkitti nama hin arrabsin dhugaa rabbiiti. Yeroo meeqan ishee gorse ana wajjin liibiina seena osoo hin seenee mana jireenya keenya keessatti. Garuu nama akka ishee biratti argamuu jechuun xiqqaachuu jechuudha 100%. Maaliif Oromoo ta'ee namni Oromoo tokko xiqqeessu sijjammar ofiifuu xiqqaataadha. Isinii galee nama sammuu hin qabne nama uffata keessatti maraate jechuudha. Namni tokko yeroo nama raabsu ofiisaa akkamitti akka jiru teessoon isaa adeemsisaa Oromummaan kiyya maali jecha. Isinii galee guddifachaa yoo ta'e guddifachaa jedhamu kun afaan Oromoo baratanii hayyoota Oromoo xiqqeessu yoo ta'e ni beekna. Guddifachaa wallagga keessa madiyaana gootanii jiran. Isinii galee garuu wallagga keessa jiraatan iyyuu isaan poolitikaarraa dhimma hin qabanii hayyoota Oromooillee hin arrabsan. Isinii galee so gabaabumatti hayyoota Oromoo arrabsitees dhiistes waan boostuun qabdu kashlabbeen akkasiiti. Garuu nuyi kan barbaannu waa'ee gargaarsa uummata Walloo guruupii kana baastee saaxiluu jechuun ofiif of saaxiluu ofiif umurii ishee ofitti gabaabsuu jechuudha 100%. Isinii galee annan beeka maaliif ijoollee dhiira Walloo amalli isaanii maali akka ta'e wajjin jiraachaan ture heerumee amata 2 wajjin jiraadheera. Isinii galee afaan Oromoo beekuu yoo habaatu iyyuu malee amata 2 wajjin jiraadheera. Dhalataa Wallooti. Yeroo miira keessa yeroo inni galu yeroo miira keessa galee aaru jechuudha. Anaa yerootti faana rukutuu dhiisee sakkiina morma isaarra kaatu jira. Sakkiina morma isaarra yeroo kaatu jira. Baay'ee miira keessa galanii jenaan eenyu isaan deebisuu hin danda'u. Dafeen aaru garuu namni kun dhugaa rabbiiti halkan kun naaf hin bariin haqiiquma isinii himaa jira. Na rukutuudhaaf jedhee yeroo aarii keessa daran yeroo miira keessa seenu sakkiina ofiisaa morma isaarra yeroo kaa'u anatu sakkiina sanarraa fuudhee kushiinaa geessa harka kiyyaan jechuudha. Isinii galee bilbilli yoo dalage Itoophiyaan bilbilee haasofsiisuu nan danda'a asirratti yoo barbaaddan. Isinii galee kanaafuu Oromoo Walloo miira keessa galee jennaan dhugaa rabbii waan deebi'uuti miti. Isinii galee uummata rakkataarraan akkanatti qoosaan akkasii safaaqiman akkasii hin jiru. Isa Jawaar Diqaalaadhaa Jawaar akkasii Jawaar akkana jedhamee arrabsamuu miti kun. Dhugaa rabbii haqiiquma isinii nima warabbil kaabaan kolfina. Miira keessa galee aaree jennaan gurbaan ana amala isaa sitti maal jira gaa. Namni inni kaan immoo akkam haa ta'u onnee akkamii qaba jedheen nama tilmaamuu danda'udha. Nama akkasii tureen. So kanaafuu xoxoqxee harkaan qabdee xoxoqxee jirta. Baasaa situ beeka giftiyaan. Kallattii kam akka baatu bitaan mirga isaa ilaalattee taanaan itti jabaadhu. Garuu kun sin baasu gaarii miti. Oromoo kutaa 11 irratti qoosu jechuudha. Hawaasa Walloo Oromoo gargaarsa amma dhufe kanarratti as ba'aniiti. Waa biraa irratti wanti ni jedhan rakkoon qabu. Garuu akkaawwantiin kun akkaawwantii dhugaa kan namni hamma qabuun bira dhaabbatu as ba'anii akkasa ofiif tarkaanfii fudhachuu danda'anii akkasa ofiif aangummaa Afrikaa qabanii. Facebook irratti ijoollee koo yoo waan barbaanne jennee of guddisne namni keessa keenya beekuu hin jiru. Garuu nama tokko qanii lama wajjin oolii ta'ti amala isaa haala isaa akkaataa isaa irraan tinee dubbadhu. Waa hedduu waan dubbannuu ni qabna. Garuu ani gadhee miti. Isinii galee nama gabataa nyaata irratti deebi'ee haqisuu miti. Isinii galee nama waan tokko tilmaamee haasa'udha. Isinii galee
gama dhuunfaatiin jecha jennee wal arrabsinu danuutu nan qaba. Garuu an jecha sana fayyadamees nama kan arrabsuu hin barbaadu. Biyaansi isheen nama hiriyaa haadha kiyyaa ta'uu danda'udha. Hiriyaa haadha kiyyaa. Amma haati kiyya ijoolleedha. Ani mataan kiyya ergiin biyya kana dhufee intini jedhee qaamaan intini jedhee malee biyyatti xiqqoon ture. Isni galee ijoollee sadii malee hin qabdu harmeen kiyya. Anaan ijoollee sadii anaan majammaraa godhatte ijoollee dhiiraa lama booda kiyyarra godhatte. Ijoollee sadii malee hin qabdu. Isheen iyyuu osoo jireenya biyya kanaa jiraatti buskuta fakkaatti. Jireenya biyya taanaan xiqqoo ishee magaaloftii malee. Isni galee isheen hiriyaa haadha kiyyaa taate yoo xiqqaate. Afaan badaa jedhes nama kana arrabsuu hin barbaadu. Jecha isheen jettee na arrabsitu sanallee fayyadamee isheef deebii kennuu hin barbaadu. Sijjamar nama hin baranne gowwaa nama oromummaa isaa hin beekne nama eenyummaa isaa hin beekneef deebii kennuu jechuun of xiqqeessuu jechuudha. Oqqee laaquu jechuudha. Isa akkasii tuffannee bira dabarra malee nuti miidiyaa kiyyaratti waa isheen kaasu garuu waa'ee garee isheen har'a agarsiisaa turte mootummaa irratti akkana gochuuf mootummaa irratti bari mootummaa hundi keenya ni deeggarra kan kee kun garuu kan fedhii foonii yoo ta'e malee isa kam akka ta'e naaf hin galle. Garuu waa'een gargaarsi Oromoo walloo fi waan ati jettee waliin hin ilaallatu abada. Mootummaan ofiif mootummaadha. Namni tarkaanfii irratti fudhatu hin jiru. So akka keetiif akka beekumsa keettati waan jettu jetteetta. Akka dandeetti akka miidiyaa keetiif akka walloon hin gargaaramne gooteetta. Si galee garuu kun wallaalumsa keetii malee beekumsa keetiiti miti. Yoo namni tokko as ba'ee waan dubbatu tokko ilaalii taasee obboleetti kee. Oromoon sitti rifate Oromoo ta'uu iyyuu baadhu. Namni osuma Oromummaa hin qabaatiin iyyuu saba akkana dhumaa jiruuf maasii isaa irratti gubataa jiruuf dirqama mana yani lafa keenya nu gadhiisaa wayi daangaa kana gadhiisaa wayi nu jalatti bulaadhanii deemanii mana irratti gubaa jiran kana mitiiti. Namni tokko rakkatee karaa saba kamiyyuu haa ta'u karaarra taa'ee rakkata taanaan dhugaa rabbiiti waan boorsaa keessa jiru baasee kennee bira darba. Garaan nama hin danda'u. Namummaa ta'uun qofti namaaf yaaduun gaadha. Namummaa ta'uun qofti nama ga'a. Ati garuu afaan Oromoo dubbatta nuyi hin beeknu namni dhiiga Oromummaa qabu paartii rakkoon qabu paartii amma kaafaawwan yoon deeggarreeyyuu Oromummaa walitti qabna. Miidhama kaafaawwas dhaabbilee siyaasaa mana hidhaatti darbamuus hin jaalladhu nan gammachiisu waan badhaadhina deeggareeyyuu akka isaan tokko ta'an hawwa. Siigalee kanaafuu namni dhiiga Oromummaa qabu akka kee kana Oromoo arrabsadhee yaaduun. So kanaafuu afaan taanii waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh afaan taanii fayyadamuu keerra yoo waan haasoftu dhabdee muuziqaa banadhuuti hin tini jedhe. Hundi keenya badhaadhina ni deeggarra garuu akka kee kanaa miti miti. Siraata qaba keenya jechuudha. So kanaafuu qoosaa akkasiirra osoo dhaabbattee wayyaa dabalatamuu waanan jechuu barbaadu Oromoon keenya waa'ee hawwii fi waa'ee naasirraa waanan jedhuun qaba. Namni tokko waan dabarsu laayivii numa dabarsa. Isni galee argitanii jirtanii viidiyoon ganaa jirus jiraachuu danda'a. Namni kun waliin jiraataniiru ta'uu danda'a waggaa dheeraa. Mucaan kun garuu amma bultii dhaabbattee jirti. Mucaan sunis maashaallah nama fageessee yaadudha. Isni galee waan isheen qabdu hundaa osoo beekuuti ishee jaallatee jira. Ijoolleen Oromoo rakkoon keessa maayin amma Oromoon tokko YouTube's haa ta'u banatee Facebook's haa ta'u TikTok's haa ta'u yeroo laayikii fooloo sin kadhatuun kaan fooloo gochuu miti laayikii hin gootan. Garuu nama sanaaf qanii tokkotti fooloo 10,000 qanii tokkotti jechuudha. Paakistaanii sana waan inni gadi lakkisu ilaaluudha. Barisin fooloo gootan jechuun koomentii laattan jechuun nama sana jajjabeessitanii waan biraa akka inni fidee haamilee mucaa kanaa cabsu gochaa jirtan jechuudha. Oromoon bakkuma waan nama qaanfachiisutti malee hin argamtanii leesh kan Oromummaa irraa barachuu dandeessan kan waan tokko irraa hubachuu dandeessan kan barumsa tokko irraa barachuu dandeessan maaf fooloon godhin amma Paakistaanii kana qanii tokkotti fooloo 10,000 gashtanii fi maal irraa barattu? Waalaikum salaam warahmatullah. Maal irraa barattu? Namni kun amma intala kana waan isheen dura dabarsite itti himtee wajjin jiraachaa jira. Garuu waan itti himte keessaa waan sobdes immoo qabaachuu dandeessi dubartiin of sodaatti. Mucaan sun garuu ijoollee dhiiraa keessaa hambaayee isa dinqisiifadhuudha. Isa akkuma san dinqisiifadhutti ta'ee
namni kun biyya inni jiru jira. Pakistaaniin kun biyya inni jiru jira. Nasr Anolee bakka itti taazzabe iddoo kamii beektu? Nasr Anolee bakka inni jiru jira. Nama kana qaamaan waamee yookiin immoo namaan gowwomsee bakka tokko waamee maaf dhukkeerraan kaasiin sila too ijoollee Saa'udiiti dhugaa rabbii hawwala meeqa buusisteetti waan kana. Isni galee ijoolleen Saa'udii waan akkasitti qoosaan qabu hin beekan. Garuu Nasr Anolee osoo qaamaan Dubaayii jiru namichi sunis osoo Dubaayii jiru yeroo inni viidiyoo fidee akkana gadhiisu zammadhee ilaaluun kun sirrii miti. Ijoolleen Oromoos jala deemtanii nama sana jajjabeessaa jirtan, haamilee ta'aafii jirtan, koomentii itti kennaa jirtan, akka inni viidiyoo biraa ziyaadaa poostii gochaa jirtan. Bakka gadhee akkasitti hin argamina. Dhugaa rabbiiti bakka gadhee akkasitti namni kamiyyuu amma misxirri isaa waliin baane malee dhugaa rabbiiti dogongoree osoo ittiin fakkaatiin namni kan dogongora isa intini isaarra dogongora isaatu ziyaadaa jira. Isni galee yeroo heerumtan heeruma keessan nama hin dhageessisina. Yoo seenaa badaa qabaattan yeroo heerumtan jaarsa keessan poostiin godhiin. Warri beekamtii qabdan keessattuu Facebook irratti. Jaarsa keessan poostiin godhiina. Yoo jaarsa keessan poostii gootan seenaa badaa isin hojjettanii dagattan sanatu misxira sanatu dhufee gadi isinii lakkifama. Isni galee garuu mucaan kun maashaallah nama obsa qabudha. Nama dubartii tokko karaa jallaarra wajjiraatti sirreeffatee nama ishee qabatee deemuu danda'udha namni kun. Badiin Nasr Anolee ergii mucayyoo kana fuudhee waliin jiraachaa osoo jiru namichi kun biyya inni jiru osoo bakka tokkotti biyya tokkotti argamanii callisee viidiyoo isaa yeroo inni gadi lakkisu ilaaluun kun sirrii miti. Dogongora Nasr Anoleeti. Isni galee fuudheen jira isheen duras waliin kan dabarsiteetti qabatamaatiin mungkin bal'isee haasofsiisu nama kana. Yoo inni jecha kana fudhachuun hin dandeenye yaaki zeegaa biyya ormaa miti zeegaa ofii irratti tarkaanfiin hin fudhatama yaani gowwomfame. Isni galee kan Pakistaanii isa akkana yerootti fidee viidiyoo hawwii gadi lakkisee ittiin fooloo guddifatu miti. Kan fooloo godhu immoo bari ijoolluma keenya ijoolluma Oromoo. Isni galee mee unuuf fooloo laayikii godha. Nama tokko nama waan irraa hubachuu waan irraa barachuu dandeessan tokko laayikii fooloo godha kan ijoollee Oromoo isinitti hin hir'atu. Deemtanii guyyaa tokkotti Bangaalii immoo Pakistaanii sanaaf fooloo 10,000 guuttanii jirtanii jechuudha. Kanaafuu namni amantaa kiristaanaa keessaa gara musliimaa dhufe zambiin isaa hundayyuu irraa dhiqama rakkoo miti. Haa ta'u malee garuu namni kun osoo mucaa nama ishee fuudhee wajjin jiru kun osoo gadi fageessee nama yaanneeti osoo waama xiqqoo tokko nama aaruu danda'u osoo ta'eeti bultii isaa diigame jechuudha. Amma yeroo ammaa kana keessa hunda'uun isa duraarraa ammoo itti caale viidiyoon hin gadhiisin hin jiru. Isni galee fooloo gootanii dhufee namarra ba'a jechuudha. Kanaafuu nama kana dura wajjin jiraatti namni bultii wajjin dhaabbatee kan suuraa miti viidiyoo miti waa biraa waliin ta'uu danda'a. Yaanni waliin turan taanaan bultii godhatanii wajjin turan taanaan kan ishee beeku isheef rabbi ishee qofadha. Garuu viidiyoon gadi dhufee gadi lakkifamaa jiru waan gaarii miti. Osoo ijoollee Saa'udii ta'e irratti tarkaanfii fudhattee yoona kana nama sana irratti jechuudha. Hawwalaa buusisti marraa meeqa. Yeroo sana of adabee hin dhaabbate jechuudha badiisaarra. So kanaafuu Nasr Anolee badiin kee osoo atti jirtu osoo nachi jiru viidiyoo gadi lakkisuun kun badii keedha. Ijoolleen Oromoo immoo please ijoollee Oromoo fooloo laayikii godha. Pakistaanirraa maal barattu? Jiitu sanyii Jawaar Mohammed beejiin kiyyaan baay'intiin godhu wallahi maalitti rakkoo isaan barreeruu godhiifamanaa godha. Yaada keessan kan naaf qooduu barbaadan koomentii jalatti naaf barreessaa. So ergaan har'a qabu kanadha. Oromoon saba kabajamaadha, saba bal'aadha. Waa tokko irraa barachuu dandeessan nama sana fooloo laayikii osoo gootan isinirraa tola. Isa obboleettii keessan yerootti waan isheen kana dura dogongorte fidee poostii godhu laayikii gootanii jajjabeessuurra Oromoo akka keessanitti osoo jajjabeessitanii jedha gama kiyyaan. Yoom balleessi na of golcha saatiin darbee jira giddii haasaan jira ijji kiyyallee gadi caccabee jira rumne qabate jechuudha. So kan isiniin jedha ijoollee koo nagannaa bulaa halkan gaarii isa Oromummaa isaa wallaalee
intini jedhu rabbiin oromummaa maal akka taate haa barsiisu. Isammoo barachuu dadhabee nama xiqqeessu rabbiin haa xiqqeessu jenna. Nama tokko hin gorsita yoo du'aa itti kadhatte immoo du'aa rabbirra wanti dhabamuu hin jiru jechuudha. So kanas nin jetti hawaan keessan galatoomaa deeggartuu badhaadhinaa ta'uyyuu ilaalchan hayyoota Oromoof qabu akka Oromummaatti baay'een isaan kabaja, baay'een isaan jaalladha, miidhama isaanii hin barbaadu. Naftanyaan irratti paaworii godhattee jirti yeroo ammaa kana keessa dhaabaan wal qooduu osoo hin taane Oromummaa ofii jabeeffachuu, wal jaallachuu, wal kabajuu, yoo dogongorri jiraate wal gorfachuu kanatu nurraa eegamaa jechuudha. Shamarreen keenya yeroo nu bira geessan kabraa cuftu malee nu waliin jiftu yeroo bangali maaliif karaa استغفرالله ما زلت يا ربي سيفانيسو والله لازم تجي انا ارقد ديزرا من الرفا خلاص قلتو ما الفاده غير منكي نقوي ديزرا ان شاء الله ولت يبني محمد انديت كينيرا والغرسنا دوغا ربيت محمد انديت كينيرا والغرسنا نمني مدنو متنو هنقواتين انجرو وقال نمني مدنو متنو هنقواتين انجرو شنما ما شاء الله ترق بيتي نماتي متان شيفو يكون نما بل سيادو دندو دوغا ኢትዮጵያ አፍሪካ ወልት ቡልቹ ደንዳ ነስራኖ ሌሱ ማለፍ ነማ በል سيادو ዲርቶ ኩትኩ ከምት ዱበርቲ በጋሊ ወጅን ቶርቴ አከምቲን ፉዳ ጀዲ ከን ኦፍ ጉዲሱ ንጅራ ስኔገሌ ገሩኒ ማሻአላ ነማ ዱበርቲ inni mucaan sun jeesa guddaa argata rabbirraalle dhugaa rabbiiti mucaayoon kun amma osoo fitti shee qabee shee gorsee sheen jajjabeessine mucaan kun amma karaa mamma duritti jirtu sanarratti hammarratti illeettuma jirti jechuudha. Karaa sheexaanarraa deebitee tokkoffaa amantaa musliimaa qabachiise lammaffaa bultii gaashaa intineedhee hiriyoota isheellee gammachiise sadaffaan immoo ammammaatti illee shee gorsee waliin intineedhee jira jechuudha. Haamilee ta'ee fi jira jechuudha sinigalee. Haamilee namaa ta'uun akkasi waan badii tokkorraa gorsanii nama deebisuun akkasi. So akkuma jirutti ta'e garuu Paakistaaniin sun kan inni jiru Duubaay Nasra Anolet kan inni itti argamu Duubaayidha. Tarkaanfii namicha kanarratti fudhachuu qaba ture. Akka inni viidiyoo marsaa lammaffaa fidee poostiin goonitti jechuudha. Ijoolleen Oromoo badiin keessa like follow gochuu nama sana jajjabeessuun kun badii keessan Pakistaan irraa maal argattu tokkoffaa afaan isaa hin beektani lammaffaa viidiyoo bileetii keessan kana gadi baasee maqaa shamara Oromoo balleessaa jira jechuudha. Sinigalee shamarri Oromoo ishee qulqulluun isheellee namni quraana qara'u xuwwaan illee shamarri biyya arabaa hundi kanatti jirti jedhee namni walitti nama arrabsa malee bu'aa tokko hin argatu. Oromoo walitti qaanfata jechuudha. So kanas njechin barbaada galatooma narrafa ijikiyya karran nata xiqqateeyyuu hin beeku ijikiyya baay'ee nata xiqqate dura heerumuu sana booda nu gorsita dura heerumii sana booda nu gorsita. Okay ani yooni heerumeeyyuu baas abbaa manaa kiyya Facebook irra baasu akkuma kanatti na eebbisaa siin jedha malee hin baasu sababni ani hin baasneef maal sinti fakkaate beektu kan na jaallatu ni jira kan na jibbu ni jira kan naaf gammadu ni jira kanaaf yooni abadan hin mul'isan dogongoro nama jiru wallahi dogongoro ani mataan kiyya nama mudannoo qabu garuu mudannoo kiyya sanatti nama gaabbu mitaan dubartiidha. Dubartiin akkuma harma keenya qalbiin ishee irraadha jechuudha. Kanaafuu ni dogongorra maaliif dogongortee jechuu hin qabnu garuu dogongora keenya irraa barachuu qabnaadha. Sinigalee warri dogongoriin sichitti nurraa barachuu qabdan sinigalee warri immoo dogongortanii jirtan akka kiyya kana dogongora keessan sanarraa deebitanii toobbattanii rabbiin kadhachuu qabna malee waan bishaan dhangala'e tokko deebisnee qodaa sanatti deebisuu dandeenya hin dandeenyu. So waan darbe tokko deebisuu hin dandeenyu obboleewwan keenya qalbii wal cabsuunis sirrii miti.